Amma jira yoo hidhame kana maasitti dhagaamisi. Anan gammachuu guddaa natti dhaga'ameera. Gammachuu? Maaliif gammad? Akka abbaan koo na jaallatu akka abbaan koo na jaallatu sunan baree amma immoo cikii keessaas hin baane argisan hidhaman. Waan biraa dhiisiti sakka duraa giggim jettu sana dhiisiti amma kun siif jechaadha nageenya keetiif jechaadha kanatti deemtu malee jibbaaf osoo hin taane amma hamma abbaan kee ga'ullee erga barreeti hin deemta jechuudha. Sigaleera. Deemuu barbaadu isa durii naaseenee deemuu barbaadu isa sana miti hin barbaaddaa osoo hin taane dirqamaan deemta. Ergi mirga kooti mirgi koo eegamu akka mirgi koo eegamu miti kan isaan hidhaman. Waa'ee si wayyu barbaadu si deemu. Kooti shasaayideef. Kanasuma ta'uu barbaadu. Bakka barbaachisuun jedha saas hin barbaachistu bakka ammatti hin barbaachistu yeroo biraa deemtee dhuftu yeroo nagaamuu yeroo waan tokko irra geenyu waan tokko bakka anaaf inni gargar baanee waan amma waan jiraan keessa jiru sinitti meerachuudha. Kanaafuu ani yaaddoo guddaa keessa sodaa guddaa keessa kanan jiru. Yeroo achi bahe maal nu godhaa maaltu ta'a kan jedhuudha. Kanaafuu tokko murtee lama murteessachuudha. Tokko meetii amma nan geggeessachuudha. Haa deemtu asi haa galtu. Achi yoo bahe dhugaa dubbachuudhaaf hin dhiisu. Aarii kan gosi aarii kan abbaashii kanas isheetti bahaa jechuudha. Hillikiidha duroo xiiqii qabatee jira waan ta'eef xiiqii kana immoo isheerratti bahata. Kanaaf mucaan asii deemuu qabda jechuudha. Durumayyuu maazariin kiyya haa dhuftu achi haa dhuftu haa deemtu mucumaafu gaarii miti kanaa olii jetteetti. Inni lammataa immoo anuu ofii kootiif sodaadheera waan ta'eef amma garatti bahutti an qobaa koon ta'a jechuudha. Obboloonni koo tokko dhufanii na bira bulu. Guyyaallee hojii mataa isaanii hojjetatu waan ta'eef galgala garuu dhufanii akka na bira bubbulaniin godha jechuudha. Asuma magaaluma Finfinnee keessa jiraatu waan ta'eef hojii mataa isaanii hojjetatu akkasiin godha jechuudha. Akkanatti hamma gaafa nachi ba'e garatti inni deebi'u baramutti jechuudha. Isa baay'ee sodaadheera hamuummataa wayii nama liqimsa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf amma jechuudha meetii waamee tokkoffaa akka inni hidhameyyuu isheen hin dhageenye ittiin hima. Isa kan biraa immoo akka isheen har'a galgaladha kan obboleessi kun tokko dhufee fuudhu jechuudha. Fuudhee biyyatti kan inni gashuu isatu dhufee fuudha. Haalli hundumtuu mijaa'eera waan ta'eef maazariin kiyyallee baay'ee sodaatteetti waan ta'eef kana raawwadha jechuudha. Isinillee waan akkasii naa barreessitaniittu baay'een keessanii. Kana booda sil'iisu jiraanii warri jettan jirtu waan ta'eef ani iyyuu ofirratti sodaadheera. Baay'een keessan immoo biyya seerri jiru maa sodaatta? Maal seerri yoom dhabame kanaan dura waan baay'een ta'e? Seerri hin jiru osoo seerri jiru seeruma darbee namni ofiisaa seera mataa isaatiin waan barbaade nama godhaa jechuudha. Maaliif gara kuteessa gaafa ta'u yoon du'es nan du'edhe yoon hidhames nan hidhama dheetu waan barbaade akka barbaade godhee bakka argitanii miti isin argaa ooltu jechuudha. Seerri osoma jiru malee seera dhabameen miti. Kanaaf amma meetii waameen haa dhuftu. Meetii daaf kottu. Sarpiraayizii lama qabda. Waan lama qabda jechuudha. Sarpiraayiziin tokko abbaan kee sababa si jaallatutti amma mucaasaa ta'uu itti dhagahame jechuudha. Jiraa hiisiseera tokko. Sarpiraayiziin lammataa immoo gara biyyaatti galta. Hidhamammoo? Hidhameera. Hidhamee jira. Inni akkamittiin abbaan koo hiisise roon barbaadu durumaa fuutee jedhee si lolaa ture akkamittiin amma dhufee qabee hiisise?
Bakka akkuma qabetti qabee hiisiseera duranni hin barbaadu maal maali kan jedhu mucummaa kee jibbee yookaan abbaasii ta'uu kaadee yookaas ganee osoo hin taane haala inni irra jiru poozishinii inni amma hojiidhaan irra jiru kuni waan akkasii maqaan isaa akka dhadhaamu hin barbaanne. Mucaa qaba duratti alcheera jedhamee akka irratti haasa'amullee hin barbaanne. Attis immoo iddoo sana dhaqxee akka namni waan tokko haasa'ee lolli fa'aa uumamee mana isaa keessatti jeequmsi fa'aa uumamee dhagahamuu hin barbaanne inni aangoo guddaa qabayyuu akka hin dhageetti jechuudha. Kanaaf nama akkasii immoo waan akka disiipiliinii jedhamu tokko jira Ingiliffaan afaan Oromoodhaan hin beeku. Namsoonni hojii isaa sanarratti disiipiliiniin isaan ilaalama. Manni isaa jireenyi isaa akkam akka ta'e maaliif bulchiinsa inni bulchuu irratti jechuudha. Kana wal qabateetu inni dura si baqataa ture. Amma reeffa mirkaneeffadhe. Garuu inni achumatti inni kan guddataa turte ati haadha isaa biratti mini. Kanaafuu yeroo sana akka kan isaa taate koo hundumtuu beeka. Namni hundumtuu beeka ba. Mucaa isaa akka taate garuu ol bahee akka odeeffamu hin barbaanne. Amma immoo yeroo jiraan akkanatti bakka akka maal jedhu saree akkanatti ittiin taphatan saree guddisanii nama mararte. Akka kanatti yeroo inni asii ari'ee achisi ari'ee eeggadda kan immoo suruma narree bada ulee fidatee dhufu edaanni waan hundumaayyuu hin ilaala. Viidiyoon arga. Viidiyoo sanaan qabeetu sanuu akkaataa inni itti qabe immoo akkama hoolaatti waamee obbiraan ga'ee gashechuudha maniidhaa keessa. Amma jiraa yoo hidhame kana maasitti dhaga'amisi. Anaan gammachuu guddaa natti dhaga'ameera. Gammachuu? Maaliif gammadde? Akka abbaan koo na jaallatu akka abbaan koo na jaallatu sunan baree amma immoo cikii keessaas hin baane ergisaan hidhaman. Hidhamee nafu ba? Hidhamee achitti nafu maal maakoo wanti hin goone bar waayee akka dalagee hin qabu bar. Waayee akkas godheera mana haa hidhamu manatti murtaa jedhu tokko hin jiru bar. Garuu abbaan kee kuni bakka waan akkasii godhuu hin danda'a. Beektaa? Waan akkasii beloo akkas godhee achi boqonnaa kennisiisuuf hin danda'a nama tokko nama xinnoo ishee dangaa darbeef. Kun akka of ilaaluuf jechuudha. Akka achi dhaqee waan balleesse sana of ilaaluuf malee akka hidhamee nafu. Waan hidhamee ba'uullee danda'an beekamu guyyaa lama sadii boodayyuu ba'uu danda'a. Guyyaa meeqa hidhaman? 3 hidhameera magaalata waaqaa ta'u. Guyyaa 3 taa'eera jechuudha. Akka kana dadanna isaa deemu akkas ofirroomsini guyyaa 3 qammaseera xinnoo ishii daalachaa oolu yoo naqan. Garuu hin ba'a wanti amma akkana nu godhu osoo hin taane gaafa inni bahu maal nu godhaadha amma dubbii jabaa. Gaafa achi bahu namichi kun aarii baay'ee garaa keessaa qabatee jira. Tokkommoo kan isa amma baay'ee aarsu abbaa kee kanatu xiiqii hin taane keessa isa gashaa jechuudha. Igaleera. Achi gaafa bahu yookaas dhiisu yookaan dhiisu lamaan keenya iyyuu hin dhiisu sodaa. Irra caalammoo siin dhiisu dura sitti gama waan ta'eef siin dhiisu. Kanaafuu ammati isa biraa kunoo si qopheessee jira. Mucaan dhufee jira. Galgala kana si fuudhee galuudhaaf jechuudha. Makiinaa masaatii. Akka carraa Finfinnee dhufeera waan ta'eef isuma faana deebitee biyyatti galti. Akkanas taa'u miti kan inni hidhamu. Akka teessu akka achi teessu jedhee wanti murtaa'e hin jiru bar. Garuu bakka waan balleesse sanaaf daangaa waan darbee fi shabbee galeera xinnoo ishee. Garuu amma achi hin ba'a bar. Namni koo waan gurguddaa hojjete iyyuu hin ba'a. Hin ba'a. Yeroo bahu garuu kallattiidhaan gaafuma achi bahee as fiigaa dhufa boba'aa jechuudha natti mul'ata akkaataa inni taasisu boba'aa. Achi aarisaa sahi. Kanaafiyyuu amma waan biraa dhiisiti sakka duraa giggim jettu sana dhiisiti amma kun siif jechadha nageenya keetiif jechadha kanatti deemtu malee jibbaaf osoo hin taane amma hamma abbaan kee gahullee erga barreeti hin deemta jechuudha. Sigaleera. Deemuu barbaadu isa durii naaseenee deemuu barbaadu isa sana miti. Hin barbaaddaa osoo hin taane dirqamaan deemta. Ergi mirga kooti mirgi koo eegamu akka mirgi koo eegamu miti kan isaan hidhaman. Waa'ee mirga kee boodatti deebina garuu inni achi ba'ee waan inni godhu hin beekamu isa jedhudha bara.
Mirga kee si faana deemeetu wanti qabatee si eega akkanatti si faana deeme. Yeroo amma dhufu waan tokko si godhee maal goota? Anoo maaliin godhe? Kanaafiyyuu nageenya keetiif jedhameetudha. Amma yeroon isaa waan tokko gara tokkotti ba'utti achi deemta jechuudha. Ka'e amma naa dawwalee ka'eera. Ka'e daqiiqoo qophaa'e uffata uffadhu caammas kaawwadhu. Beekan uffata sii qopheessee jira. Ka'e. Isa fidigaa isa maal gootu fidisa meeti qoyaate na akka karuma malee jiddeetta midhaan reebamuu faa qabda jechuudha. Deebi fidi boorsaa maal godhattee achi deebiste? Deebi wayyaa uffadhu wayyaa saachis kaa uffadhuuti. Deebi si eegaan jira. Deebi wayyaa qajarra dhukuttu. Ani boondeemu. Deebi! Indeemu. Waa balbala banee akka gadi siin ariine suumayyuu. Indeemu kaan immoo si indeemu barbaadu. Si wayyu. Barbaadu si deemu. Kootu shaasaayide. Maaliif hin deemu? Deemuun barbaanne kaan asuma ta'uun barbaade. Bakka hin barbaachisu hin jedha saas hin barbaachistu bakka ammatti hin barbaachistu. Yeroo biraa deemtee dhuftu. Yeroo nagaamuu yeroo waan tokko irra geenyu waan tokko bakka anaaf inni gargar baanee waan tokko uummanni seera uummannutti hin deemta. Si galee deemuun barbaadu miti bakka yeroo hundumaa ani deemuun barbaadu ati barbaaddeef osoo hin taane dirqamadha siin jedhe dhaqee wayyaa uffadhu. Ka'e kanarra ofirraa baasii dafii uffadhu. Dafii kan hin qopheessee as kaa'e kommaa amma akkati deemtuufidha. Dafii mucaan daa'ima mana seenu dheerachitti nagesitti kenna makiinaa dhaabii jira. Dafii. Kaa'ina jala. Hin sochootu. Immoo deemuun barbaanne qaba. Dirqamaan keessi harkisii gadi si baala akkasumatti hin deemta. Karatti natti deemtu siin qabda. Balbala sitti cufa. Dantaanii amma koo uffata uffadhee dhufee si geggeessa. Achuma dhaabadhu na eegi aluun. Achuma dhaabadhu na eegi. Maaltu lakkafee kana mana kana keessatti? Meeti dhufee mana kana keessatti waan godhaan jedhe bar. Deemu faan immoo deemuun barbaadu. Miidhamtee deemtee mana kana keessa si miidhaan jedhe si miidha. Amma bakka Sayidaman hin jiilamu. Amma yoo deebi'anii dhaman jedhan hin jiilan. Sayidaman hin jiilaniyo. Namni ittuu jabaatee baa gaafa hidhamu. Ittuu hillikii godhatee baa gaafa hidhamu. Bakka abdii kutatee baa. Waan tokko balleesseen hidhamuullee naa wayyaa itoo humaan godheen hidhamee jechuu danda'an nama. Afaanumaan nu doorsise malee afaanumaan waan argee malee waan raawwate qaba waan balleesse hin qabu. Siin tuqne illee hin tuqne afaanumaan malee jechuudha. Kanaaf isa kana hojiirruma ooshee hidhamuu naa wayyaa jedhee yaaduu danda'a. Isa kana baqadha koo kana akkasiin jedhaan. Ani siif jedhee ni bara. Anu ganaa hankooyyuu hin beekamu bara. Ati akkamitti bakka waan namni siin jedheen fudhattu? Sammuun isaanii garuu. Wayne ganaa akka xeebexxee waan akka xeebexxee bihu jattiini.